akka isaan malutti isa uume jechuu waa'ee sagalee dubbachuu barbaade sagaleen wanti hundi dhikrii godha wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi faaruu rabbi dhikri rabbi wanni uumame wanni hundi jiru hundi dhikrii godha garuu rabbi sagalee isaanii silent nurraa godhe sagalee isaa rabbi silent nurraa godhe nurraa cufe sagalee famasalan girgiddaan kun rabbiin zakkaru jira biqiltuun bineensonni ilbiisonni kamiila lafar deemu ka garaanshoon quuqatu ta'e ka akka hallaattitti kooluun barrisu ta'e kamiila lamaanii fi miila afuriin deemu ta'e akkuma rabbiin dubbatisan hundi isaa dhikrii godha walaakin laa tafqahuuna tasbiihahu garuu akka isaan dhikrii godhan san isinii hubachuu hin dandeessan malee nuun jedhe rabbi osoo rabbiin sagalee wanta dhikrii godhu kana hunda nutti gadi dhiise silaa jiruun duniyaa qaatabatti silaa sagalee mukaatii fi biqiltuuf deemuu hin dandeenyu wanti hundin iyya sila wanti hundi mataan wargalche sila wanti biraa hafu garaan keenya kun keessi isaa faabrikaa warshaa gurguddaa addunyaan kun qabdu isa fakkaata keessattuu inuma warshaawwan addunyaa hedduun akkaataa garaacha garaa akkaataa nyaani namaa itti daakamu kanarraa afaan kaayatee wayita namni fuudhee afaan kaahurraa qabee wayita namni ilkaanni alanshee asii gorora zayitatti gadi naqee gorora jechuudha xannacha gorora gadi naqu rabbiin arraba jalatti uume ka gororri kun osoo jiraachuu baate bar gororri afaan keessaa osoo jiraachuu baate afaan namaa keessaa goge alal aqal irra xiqqeessinoo laalli namni waa 17 dalaguu hin danda'u jedhan osoo gororri hin jiraatini gororri afaan keessa yaa'u kun laaftutti ilaalina nuti quba hin qabnu harka bakka inni irraa maddu hin beeynu harka keessaa hin qabnu nyaachuu malee dhuguu malee yaa'uu malee gororri kun eessaa dhufa eessaa maddu jira maaltu isa maddisiisa karaa kamiin inni maddee namni beeku tokko hin jiru osoo inni gorora san zayitii san sirraa cufe wanni hedduun ni bada tokkoffaa wanni badu haasa'uu hin danda'u namni yoo gororri afaan keessaa goge qubeewwan furdisuu fi gabbisuu gororaan wal qabatantu jiran ka yoo gororri sun afaan keessaa goge qubeewwan san dubbisuu hin dandeenye namni akka fakkeenyaaf amma qubee garii ka arraba irraa bahu jira qubeen garii ka hidhii lamaan irraa bahu jira gariin ka ilkaanii wal qabatu jira gariin ka arrabaa wal qabatu jira gariin ka kokkee wal qabatu jira akkuma warri tajwiida ilmi tajwiidaa qaru beeku jechuun famasalan osoo namni hidhiin irraa yaa'e nama kan hidhiin isaa osoo hin jiraatini tokkoffaa ibidda afuufuu hin danda'u namni tokkoffaa namni ibidda afuufuu hin danda'u ibidduma kan afuufame amma hin agartaa wayita hidhii afaan banii ibidda afuufi waa dhaamsi afaan banii hin danda'amu abadan tokkoffaa namni ibidda afuufuu hin danda'u lammaffaa namni qubee mabbaa waan biraa afuu qubee baa jechuu hin danda'u namni qubee baa jechuu hin danda'u hidhii tanarraa baase rabbi wanti kamuu bakka isaati yoo ka'e wanni sun hin bada tajaajilli wanticha sanii hin dhaabbata tokko sanii gororri lammaffaa gororri qorsoo goyduu qoloo goyduu akaayyii goyduu afaanitti nayxee afaanitti ol naqattee jiisee marqee tolchee garatti gaddabarsa gororri osoo hin jiraatiin goyduun sun abadan jiidhuu hin dandeessu nyaata guba ibidda hadiisa keessatti dhorkamaadha nyaata gubaa nyaachuun nyaata osoo inni gubu osoo inni nama gubu nyaachuun dhorkamaadha rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam asmaa binti abi bakriitiin nyaata tokko itti dalaydee geessitu fuudhiitiin qadaadi xiqqoo haga hattaa yadhaba fawruhu aw dukhaanuhu haga oo'i isaa yookiin aarri isaa sun irraa dabrutti kaahi jedha rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam dhukkuboota akkana qarsa kokkee kafidu keessaa tokko nyaata owwaa nyaachuu dhokkamaa shari'atti dhogamaadha mee asitti qissa seenaa kolfaata akka isin hima inshallah naamusa nyaata naamusoota seerota namni itti waa nyaatu cabsu hedduu jira nama gariifaa sadarkaa wajjin nyaachuu irraa baqachuu dandeessu akka bira geessa namtichatu dinnichaa osoo nyaatu jiru edaa dinnichaa gubaa owwaa kana fuudhee liqimse osoo hin qabbaneessin dinnichaan gubbaan isaa qabbana fakkaata gariin keessa isaa ibiddan beekta fuudhee hillim godhee inni dabarse duuda kana akka asii gubu duuda kana kotootee gubee dabarse achi imimmaan fufurdaa kana gadi dhiise namni waan inni maal taate namti tokkochi ilaale inni dinnichaa liqimsee duudi gubatee bara maal taate boo jennaan nabi muhammadii yaadadhe jedheen nabi muhammadin akka waa yaadatee boo'ee dinnichaan duuda se fixne saniif dhoggamaa shari'aa islaamaatitti waan gubaa nyaata gubaa nyaata gubaa nyaachuun dhorkamaadha shari'atti gororri faayidaan isaa nyaata gubaa kan yoo afaan kaahattee qabbaneessa nyaata qabbanaa yoo afaan kaahattee ni oowwisa nyaata gogaa yoo afaan keesse ni jiisa
nyaata walitti qabamaa yoo afaan keesse zayitiin gororaa sun itti jigee nyaata san bittinneessee ilkaan bitaa mirga sadarkaa ilkaan sadarkaa gargaraa qaba akkuma isin beektan kana hunda qulqulleessee fuudhee dabarsa. Rabbiin gaafa waan hunda uumu hikmaa mataa isaatiif beeknee beekuu baanne inni hakiimi ogeessa hojiin tokko waan dalagu waan uumu kamuu Rabbiin biratti. Nuti beeknee beekuu baanne iccitii isaa barree baruu baanne wanti hundi isaa amannaa bihi li hikmatin yuriiduhaa hikmaa ofii fedhe ogummaa ofii fedhe keessaa qaba Rabbi. Sagaleen islaamummaa keessatti hangi sagalee ol ka'u seera addunyaan tumte keessatti illee faalama sagalee waan jedhamu jira. Faalama bishaaniitu jira, faalama qilleensa naannootu jira, faalama sagaleetu illee jira. Yeroo har'aatti akka qorannoon ibsutti faalama bishaanitti aanee wanni addunyaa rakkisu jiru faalama sagaleeti jedhan. Faalama sagalee. Faalamni sagalee hedduu tokko addunyaa rakkisu jira. Amalaan namni yoo guddatin tokkoffaa faalamni sadarkaa gargaraa qaba. Faalama namni maatii haasa'u jira sagalee akkaataa fayyadama sagalee mana keessatti namni ittiin haasa'u akkaataa namni hawaasni ollaa ittiin haasa'u hawaasni naannoo ittiin haasa'u akkasumas faalama sagalee magaalaan guutuun ittiin wacu. Islaamummaa keessatti Rabbiin qabxii sagalee suuratul Luqmaan keessatti gorsa Luqmaan ilma isaatii kennu irratti wayita dubbatu waqsid fi mashik waqdud min sawtik inna ankara al-aswaati la sawtul hamiir. Yeroo deemtu deemsa giddu galeessa deemi. Ariifattee jarjartee waa balleessin. Suutallee deemtee of dhidhiibaa boonaa hin socho'in. Waqsid fi mashik waqdud gadi qabi. Gadi laaffisi min sawtika sagalee keetirraa. Sagalee keetirraa maaliif sagalee keetirraa jedhe sagalee hundaa miti ka gadi qaban. Sagalee garii ol qaban. Sagalee ol qaban jira kal adhaani wassalaati wannidaa'i. Jazaakumullahu khayran. Akka wayita nama waamtu sagalee lallabdee nama tokko waamuudhaaf sagalee ol fuudhuun kee oolu. Azaanuudhaaf sagaleen kee ol fuudhuun oolu. Ol fuudhamuun oolu. Asalaataaf illee sagalee kee ol fuudhuun ooltu kanaaf waqdud sawta kan jenne Rabbi. Waqdud min sawtika sagalee kee gadi qabin jenne. Sagalee keetirraa gadi qabi jedhe sagalee qoodee jechuun. Kanaaf Umar bin Abdul Aziz gaaf tokko namtichi wahii Umar bin Abdul Aziz itti ol seenee isa bira taa'ee itti iyyee haasa. Itti iyyee kam as jiru kana bara kana sagalee itti ol fuudhee itti haasa. Achi kuffa jedheen. Laala tasgabbaa jedheen. Namni sagaleen inni ol fuudhuu qabu hanga nama wajjin taa'u san dhageessisu san ta'uu qaba jedhe. Haga nama wajjin taa'u san gariin namaa sagalee istaadiyeemitti namni hin haasa'u istaadiyeemitti namni haasa'u istuudiyoo keessatti hin haasa'a namni gariin. Sagalee nama istaadiyeemii keessa lallabuuf haasa'u nama tokkotti haasa'a. Sagalee nama tokkotti itti haasoftu sagalee nama tokko fayyadamu. Nama lamatti itti haasoftu sagalee nama lama geessu fayyadamu. Wayita nama sadiitti haasoftu sagalee nama sadi madaaltu fayyadamu. Malee wanti ati sagalee nama tokkochatti itti haasoftu akka waan qiyaamaan buute mataa nama garagalchee bar nama garii fa'a. Iccitii haasaa ofii magaalaa keessa deema bilbilaan haasaa. Safiyyaa meeshaa sana achi fuudhi achi kaa'e mallaqa sana achi bar waan mana keessatti namni haasa'u magaalaan kun xarafarraa xarafa dhagaa. Karaa gama dhaabatee gamana dhageessaa bara. Khata ofii iccitii haasa'u jira. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam hangi sagalee isaanii laa yarfa'uhaa illaa qadra al-haaja. Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam sagalee isaa haga likkii itti fayyadamuu barbaaduu san malee ol hin fuudhu jedha Rasuulli. أما اللي ولا يرفعها إلا عند الحاجة ويتتهاجم مالي ويتأسين بربات شفت مالي اللي سقالي أولفون قالوا ربي صلى الله عليه وسلم كنا ربي نبي محمد يكني سقالي إساني كما إسان تسقبهني ها سحن كان ربي بكا هندا ولنقا قافتك بكا بلاط يد أمر أبا تجر عبد الله بن رواحة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسجد إساني كيساها سهجرا رسولي قد تتاء جدا قد تتاء جنان سقال مشان تسقبين جدا كان ربي فولي عبد الله بن رواحة بغند بلاط يدمو مسجد رسول الله متري إبشان ديرتا كيلومتري متري إبشان كت كيلومتري يجو أشد دقيه أمته بكيسا قد تاء وفي بكا كان نجو
حتى دبرتون هدوم من كيستين كمسجد الرافق وجرو سجلي رسول ربي أجين نجدا هن إيج الرسول ربي وليس سخابا ولا فظا غليظا كما توراة كيستكم ربي نبي محمد فارسي صحابتك صحيح بخاري كيستي إمام البخاري رحمة الله عليه في ده نبي محمد ما كتاب دراني كيستي كتابة ومجيلا في ككومو فافي هارو توريد كيستيس نبي محمد بشكامين دبته من جدي ويتسحبتك متأنو كتاب سنكرئ بيكو قافتو نبي محمد أكنو تت كتاب توراة يوكين توريد كتاب نبي الله موسى الرتبو فمكيستي بيكنو محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا إرجماك يا أتكوان أمنك دلقي وأن أمنك هجة الرت رقابه دم تقونيسي إرجني أمس كوان إساني قبعه وجي غاريو إسان دلغان ملكي إساني فآكرتي قبعه إمتي في أكا قمت شيف تقونيسي إرجني ونذيرا وان جري أججمن أجج سيو كرر ما يسيو كين أجج سنرى كان حفن تأي مدنوك يامتي غلطا وجي إساني تمدالو يكا إساني سرتي أرغتشو ديما أكا همتوفسي إرجني قد سكي فارون نبي محمد توراة كيس فارفمي وليس ولا سخاب في الأرض في الأسواق مقالا كيس ويتديم نبي محمد ديو جدهنيو وانتي سقالي الكاسني أما إثيوبيا بيا كينيا كان يولالتي يؤتي من هوتيلا سينتون إيا هوتيل اللي أكدوء كان إيا تيبي قدا كان في داني سبيكرا من تربو قدا كان في داني سبنا أتي بشننا بقنا فتش سنت منسان إيانسي منسان كيسا ست إيو بقوا فتة جبات سوقي أفتا نمني سر في جاكتي بتاتوني أرسين اللي موسيقى تشيء إثيوبيا يؤتي ماكينة سنتو ماكينة كونكولاتا يبتة دماف إمالة تقدمتو كفئ الركعات سرب الركعات مزمودي الركعات دور كما شريعة تنتو أبدا هيما في فئة أمة سنيك وفات يوهن دائما لنركم على أكا أسيبني ويتأدي مقالا شاشمان الراكاتي ويتفكينيا في سنتو يوكين بابل الراكاتي ويتفين سنتو يوكين سيجو مالي أقار الراكاتي ويتفين سنتو ألبما موسيقى كفاز دي بوتا توبيا كيست حفاز دي قمتك أبتي أكا أسي سربي أصو سربا كاني كانت تجيجيو رفون دندس كتاب تبسون دندس ذكري قرون دندس تقو بتسقباء دندس نور شوفي واتيتن تقو أسي نشوف ما تسقال شيء سقوف المكينة كيسا جراسين جدا كوناسي وان أكا تئوما من بيكو أنا مني قرين نمني قرين أكا تئوما مي مقالان قوتو وجه إيانسا يوها سو سقالي نما تقوتي سقالي نما ديكدماتي نما تقوتي عسا سقالي نما صدماتي خطأ كنتو كنقورا أدبان قدتشو لابو رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافتو كل زياراني جدي صاحبتك توكو فسلم علينا سلام ويتنقافة الكري لفتي سلام تار رسول ربي نما قافة لا يوقظ نائما نما رفو الربان كاسو جدا نما رفو نمني قرين ويتني بلبلة مقفة دبتشو متي بلبلة مدفع ويتني هلاتهم قندي قوتهم بارقين هلان إني تدله وكاتا إني تدله اللي خطأ كناف تقفى سجلي والفؤلاني ولا إيوم شريعة الإسلام حق الله إقدي جرتي حق الله كيساتوكو سجلي هم نقول الفوتيل اللبو أبو أك الله سجلين منك كيس ورانيك أمري الله سندرر الربا دوركو تسجبي سان دوركو لما فا تلفزيونا ويتبنت تلاقيفتو ودوتا إيوان توكو يتلاقيفتو تيبي ويتبنت تلاقيفتو كي مبالغ في دمتو سجلين كي سجلي منا كي قفا كي سجبا بتو تأوقبا سجلي أسي تركان فتي الله ميدو تأوقبا أبدا سلفني دراني حق الله إيجو كي ست أبا سليمان الداراني رحمة الله عليه كتاب صفة الصفوة كي ست ابن الجوزي عبد الرحمن كتاب ثاني كي ست دبتني ابن الجوزي قافتكو أدرين جلا دوتي جدا أبو سليمان الداراني شرق إلى أمري فرد يابتي بهي جدا نمني تكو إيس دي ماجر تنان أدريتنا يو نانو كانت دربي وري أولا حفورة فولي سيتين دررمي قياك يا ربنا قرماتا كنافو ستين أول وقمو جدي ماجر أكنا إمالا ديمو أدريتك كتي دو تشرق إلى أمري إمالا ديمي أولي في جدا بيجابه كأما نمني قشاشة هرو البلو في جلق بلبنا نما جلق جنكو كأسيبالك ولا موزي في بولة قولة ماتما قد نك يكون مجشاتي نما ميكا دو إجرا كأكملت إجرا
dhorkama dha shari'a islaamaatitti haraama hatta salafni duraanii sadarkaa mirga ollaa eeguu keessatti haqa ollaa eeguu keessa sadarkaa isaan gahan keessa aalima tokko aboo hantuunni mana na darare hantuunni na cinqe akkam godhaa jennaan adurree itti biti jedheen hayyee jedheen yaada bareedanaa fidde jedhee biraa gale boodarra manuma taa'ee maal yaadate adurree tanan bitu jedhe maaliif jennaan inni akka isaatti itti beek shari'a islaamaa dhorkaa miti itti bituu rakkoon qabu yoo adurreen mana kanatti bitee adurreen tun mana seente sagalee hantuutaa dhageesse jechuun adurreen wayitasiin sagalee ol kaaftee iyyitu hantuunni sagalee adurree dhagahee mana kiyyarraa baqatee mana ollaa seenee guyyaa qiyaamaa rabbitti na qormaata jedhe salaf duraanii bifa kanaan laalan jechuu akkaataa jireenya nuti faallaa fahamne jarrillee akka sila rabbi rasuula jedhan san fahamanii nuti immoo faallasanii fahamne akka nuti irra fahamne kanaa miti jechuu kanaaf haalli sagalee fayyadamnu ta'ee wayita walitti haasofnu ta'ee namni wayita tokko wajjin taa'ee wajjin haasahu sagalee likkii akka naman dararretti sagalee nama sanii biran tarkaanfannetti sagalee giddu galeessa tasgabbiidhaan hatta sagalee ol fuudhuun kun sadarkaa hojii namaa balleessuu keessa rabbii wal si dhabsiisuu keessa gaha tokkoffaa nabi muhammadin bira sagalee ol fuudhuun haraam wayita dubbattu nabi muhammadin bira sagalee kee tasgabbiidhaan giddu galeessa guute itti ol fuute itti iyyuun nabi muhammadin biratti haraama binassin min alqur'aan يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا ور ربي أمنتني إيمانكم كيسن سيني سجلي كيسن سجلي نبي محمد أولين قرنا أولين كاسنا سابتجتك ثابت بن قيس جدا رضي الله عنه وأرضاه نبي محمد وجه الدو لصاحبه نبي محمد الله الدو سجالتني تسمى نبي محمد كيسن أبمه قافتك رسول ربي بتامر جلالني تسمى كيسن سأدبن وياه الدو ثابت بن قيس مالت إجدانين أشي سابتي جتوكو أي إسانا السيقافة تامي نديس نسي لا إلي رسول براك إيديم يو إني من أدقو ثابت بن قيس متى إسا قدج أبي كانت يا ثابت مالو متاتي نقاق أبدانا نقاق أبو إلين حمت النجرة إلين مالتاتي إلين أني ورى جنتاتي متي ورى عذاباتي إلين أكمي تكنا جت إلين أني ويتهاسو صحاباك يسا نبي محمد برأت سقلينكي أكملي ألقاء آيان إمو نبي محمد رأتي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا سجلي نبي محمد يقول سجلي كيسن أولين كاسنا جدت آيان سون قد سيتي أن تحبط أعمالكم وصو إسنين بيكني سبب سجلي أدب أبو النبي محمد برتي سجلين كيسن أول كأي وجين إسن أسين دورا دليدن ربي برا قل لا كاتن جتشون آية سن كيسن دبتمتي أني نمني صحاباك يساوي تدبتو سجلي أول كأسو أنا خساري جدا ورجاه النبي يدي ويتني كان جدي سحبتكم في نبي محمد برد بي يا رسول الله ثابتين أرجي ثابت ركو كان إيسا مدتي كان جد أجر جنان لا جد الرسول ربي دفي اتدابي فأخبره أنه ليس من أهل الجنة من أهل النار بل هو من أهل الجنة لكي اتناهمي ددفي إني ورا بداتي متي ورا جنة ربيتين كان أوكي ساتوكو أكتيناهمي جل الرسول ربي صلى الله عليه وسلم حتى إرجع آيان تنبوت بودا جدا عمر ابن الخطاب نبي محمد برا ويتهاسه جدا سجل إساء قدك أبي أكنم إجتي وهي قرتي حساسوت حتى يرو غري رسول سجل إساء دغه دبني يستفهمه ما الجد تفاعل أني رسول ردي بأني قافة صلوات ربي وسلامه عليه علماء الإسلام أسرة كأك إمام مالك فاتي إيجا نبي محمد دنيا ديما لله يرو حديث رسول ربي دبة برتي نما حديث رسول ربي ها سواجر برتي سجل أولكاسون أكموان إسان برات سجل أولكاسنيتي ولدها تجري كناف نما علماء تكشيك تكنما تكويت حديث رسول ربي إنه ماجرو حق إنه هاسوا رسول ربي سنفت أتوتي تسقبا وفين أبسو فين برباجي سال هاسوا إساء الدكتون هاسوا إسار هاسوا كيف الدير كاون سجل اتجد الإيسون دور كما هذا كناف علماءني تكفى ويتمك أبري رسول ربي برجيسو مدينة مسجد مساني كيستو سجل أكا ويتكان هاسوفتوت هاسون دور كذا ولكل مسجد هندتي شرع إسلامك يستي مسجد هند كيستي سجل أركاسون دور كذا رسول ربي هاسوا مقالتي هاسوفتن مسجد كيستي هاسو الرئيس سيرة كده رسول ربي صلى الله عليه وسلم على ما قيامك يسا تكفى وأن تتخذ المساجد طرقا مسجدني كراغو أمتو مالي هاga مسجد أكنمني كراغو أتوتك أمان همبوتي رسول ربك كيسة به كيسة صلاته
keessatti hin qara'u keessa taa'ee dhikri rabbiin godhu asumaan bahee gara siin taruuf karaa godhatu haga akkas ta'utti qiyaamaan hin buutudha rasuul argame amma duniyaa guutuu masjida gurguddaa har'a duniyaarra jiru kan hedduun isaa bifa karaatti namni itti fayyadama bifa karaatti lammaffaa hanga namni masjida keessa sagalee ol kaasee wacutti masjida keessa sagalee ol kaasanii dhimma duniyaa haasahuun masjida keessa sagalee ol kaasanii kolfa gurguddaa kolfuun kolfa muraasa tapha yeroo muraasa waan akka haasawa afaanirraa takkaalama wajjin haasawanii tapha kolfuurra shari'aa keessatti dhorkaa miti akkuma sahiha bukaarii keessatti sahabaan salaata subhi booda yeroo tokko tokko rasuula rabbii wajjin teenne waan osoon amaniin dura dalagaa turre waan nama kolfisiisu garii wayta nu kaafnu nutiin kolfinaa rasuuli rabbii moon seeqatanii jedhan dhorkaa miti guututti dhorkaa miti garuu akka sadarkaa nama mana taphaa wahii jirutti godhuun dhorkamaadha shari'a islaamaa keessatti waa gaafachuu masjida keessatti ulamaan gariin waan bade waan akka namaa keessaa baasan meeshaa biroo dhorkaadha meeshaa biroo ilmi namaa jazaakumullahu khayran ilmi namaa meeshaa badee oli horii oli waan ta'eef masjida keessatti nama gaafachuu rakkoon qabu ulamaan hidhanii keessaa baasan jiru waan achirraa hafe immoo waan badee masjida keessa gaafachuu dhorkaadha hatta aalimni tokko samarqandiin kitaaba isaa keessatti wayita dubbatu dhufee waa'ee itti seenaa isaanii masjida keessa taa'u jiran waa itti tasaase jennaan kootu gabbahi jedheen harka qabee gadi baase maa gasi baase beektaa jedheen hin beeku jedheen waggaa 40 guutuu waa'ee duniyaa masjida keessa taasee hin beeku jedheen kanaaf gasi baase waggaa 40 guutuu masjida keessatti waa'ee duniyaa kaasee hin beeku jedheen kanaaf sagalee ol kaasanii walitti wacuun sagaleen faalamni sagalee waan adda addarraa dhufa tokkoffaa akka magaalaatti faabrikaa fi warshaawwan gurguddarraa hin dhufa faalamni sagalee waan akka xayyaara naannoo eerpoortii fa'a namni galu akka malee rakkataadha akka malee cinqamaadha tasgabbii tokkoon qabuu keessummaa wajjin dhufee haasa'uu hin danda'u waa qo'achuu hin danda'u kanaaf ulamaan islaamaa masjidarraa namni gariin masjida sagalee adda addaa keessa kaahee kaasetti adda addaa keessa kaahee salaata subhii fa'a dura ilma namaa jeeqa dhorkamaadha kun shari'atti dhorkaadha hatta ibn al-jawziin kitaaba isaa talbiis iblis keessatti waggaa 900 dura laal warri suufiyyaa gariin dur maal dalaydii jedhan masjida subii dura masjida manaaraa masjida gubbaa bahanii shi'irii jedhanii shi'irii lallaban faaruu haga namni salaata subihin gahu kun dhorkamaadha kun bid'aa shari'aa islaamaa keessan haarawa dhufe dhorkamaa shari'aa islaamaa keessatti masjida irraallee waan akka sagalee nashiidaa ta'ee sagalee adda addaa ta'ee banuun dhorkaadha jedhamu lamaani tokkoffaa warroota cudrii qaban warroota akka nama dhukkubsataa nama sagalee bifa kanaan dhagahuu hin dandeenye daa'imman xixiqqoo haati raffistee waa dalaguu deemtu akkasuma keessummaa dhuftee mana keessatti namni wajjin haasa'u warra amantaa biraallee kan haqni isaanii eegamuu qabu mirgi isaanii eegamuu qabu sagalee ol kaasanii lallabuun bifa saniin daqiiqaa 40 sa'aatii tokko guutuu guyyaa jum'aa fa'a waan adda addaa kan itti naqu dhorkaadha kana jeeqa lammaffaa nama qormaata qabu nama akka fakkeenya bor qormaata qabu galgala kana qo'atee matatti waa haffazee matatti waa qayyabatee bulaa jiru yoo ati sagalee guddaa kan masjida irraa itti bante yookiin bataskaana irraa itti bante dhorkaadha islaamummaa keessatti waan akka adaanaatii fi salaataa ulamaan keessaa ni baasan adaanni beekamaadha kun rakkoon qabu waa yeroo dheeraallee fudhatu miti daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 caalaa waan fudhatu miti kun waan namallee daraaruullee miti wanni sa'aatii 3-4 kaaseta keessa kaahanii walitti gadi dhiisanii baadiyyaa fa'aatti baay'ataawwan akkanaa kun dhorkaadhoon akkanaa kanaaf rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam azaana duraatii fi azaana silaafuu azaana akiraatu azaana jedhama ka duraa ummata ribaa kaasuuf ka lammaffaa dhufamee azaanamu immoo salaanni waqtiin isaa seedee jira jedhanii himuufi gahaadha wanni gadaa rasuula rabbii diin hin ta'in har'a fikraa fi ilaalcha keetii fi osoo akkana gooneedhaan diin hin ta'u abadan hin qeebalamu kanaaf sagaleen bifti sagalee magaalaa ittiin faalamu warshaawwan konkolaataa gurguddaa akkasuma baabura qixaara jechuudha baabura magaalaa keessa fiigu waan akka xayyaaraa faabrikaa gurguddaawwan wantoonni akkanaa kun sagalee namaa jeequ fakkeenya warroonni warshaa warra faabrikaa fakkeenya muka ciru fa'a warra muka tolchee yookiin sibiila ciru fa'a naannoo san namni akka itti galuu fi akka itti jiraatullee hin beeku ani wanni akkasii sun magaalaa faalaa jireenya waan ta'eef hin dhorku shari'aan garuu immoo akkaataa magaalaan keessatti hin faalamnetti akkaataa lafti wayita kennamuuf naannoo hawaasni nagahan jiraatu bakka namni jireenyaaf jiraatu bakka
namni hojiidhaaf osoo hin ta'in jireenyaaf keessa jiraatu naannoo akkasii sana osoo faabrikaawwan akkanaa kanarraa fageessanii daangaa magaalaatti yookiin naannoo tokko bakka beekamaatitti godhame irra gaariidha. Malee ganda keessa faca'ee ka muka ciru amma bakka mukatti ciran ollaa sanitti namni galuu hin danda'u jireenyaa miti. Inni biraa sagalee wantoonni yeroo sagaleen akkanatti bakka hundaa wacu sagaleen nama faalamee namni rakkate jedhu tokkoffaa dhibeewwan adda addaatu dhufa jedhan faalama sagalee irraa. Tokkoffaa dhukkuba bowwooti. Bowwoon sadarkaa sadii qaba. Dhukkubni mataa sadarkaa sadii qaba. Sadarkaa sadan san keessaa tokko sagalee fi ifaan san kan wal qabatu jira. Dhukkubbiin mataa nama garii ka sagalee waca namaan dhageenye jira. Hin dandeenye. xiqqoma sagalee nama biratti waceenna mataan isaa qaata dhoohe. Qaata hiddi keessa ka'e. كما رسول ربي حديث كيستي عروق تضرب على رأس الإنسان هد متانا ما تموجد رسول ربي كبي متان رويتها رسول ربي صلى الله عليه وسلم إن برا توتر ولا تعصيب وان كامنا ما تنكمو يادو كيسنا ما قالشو هجينا ما جبسيسو دبينا ما تنكو سجلي ويتقول كأي نانو مرتي وجه سجلين الدداس ما تاس كوبسجو حتى هذا صدركا وجي في الإنسان من قالوا بيرو شوفه وجي شوفه بهو كيس سجلا جتشو ده كناف أدب إسلام ما ناموس إسلام ما جرينيا هرّا قفامتي بور قفامتي إسلام ما هرّا قفامتي كاليس قفالمتي إسلام ما هرّا إسلام ما مسجد قفامتي برلمان بيرو دا هوجيدا بك جرينيا هند إسلام ما أمنتي قلبي قفتي فتومتي أمنتي قلبيتي أمنتي قاماتي أمنتي أقليتي إسلام ما أمنتي وإما سميتي والقبة كاس قفامتي إما آخرة قفا يوكين إما سميتي والقبة قفامتي أمنتي أرضي الآن والقبة أمنتي جرينيا بك جرون إلمنا ما لك أبدي هند دوك سينو هند إساف فانا سينو إسلام ما لما سقالي أنا تهاق بيكم سكيا أغانا هاسهي مالي كان الربلا كان الرقود تالا qabxii tokko tokko bifuma kanaan kaafnee ka wajjin haasofnu ta'a. Kanaaf amantii islaamaa wanni akka amantaa biraa irra keessaa hanqatee keessaa hir'atee kadhaadhaaf bakka biraa dhaqu hin jiru. Huma hundaan ganiyyuun bikulli shay waan har'aaf bor of keessaa qabu guutuun namni amantiin islaamaa waan aakiraa qofaa wal qabataa wanni duniyaa dhaa waliin qabatu jedhe hin kafara waan إسلام أصلته نم أفرد بيسول افتجدا جيراني كيست وأفرد بيسول افتي وانقر قد أفر توقفان فردي دونفا نما دونفا حكمي في سير التنبلمات نما دونفا والقبط لفكيس لما ما يتعلق بالأسرة وما تلا والقبط جيراني ماتي حتى كل ربعي فقه تجد ربع الفقه ما يتعلق بالأسرة وما تلا والقبط نكاها في طلاق الراقبه أغنمني ولفود في نكاح في طلاق ولا في أكريتشو جدو سلمان التل المان قدس الراقبه أكاتا جرين من كيسا مهري والقبتي وما تي والقبط قبتي لما كن قبتي سدفا ما يتعلق بالأمة وبالمجتمع حواسا والقبط وانا كرا حكا كرا إيغو مرقع الله ولي إيغو كير رتي والغرغارو هجي نما ميدامي غرغارو ظلمي بيدفتي امه راديبسو وفر راديبسو وانتونا كنا وان امتها والقبت حكمي شريعه سلامه لفكاي استدفع افرفان مو ما يتعلق بالسلطان واموتي والقبت موتم من تكوي تبي بولچو مال قباتو قبا اسلام ما لفكاي مالف امته بولچ مال امتها غدو امته بولچ امته شري اكمي ركو اكمي امه راديبسو امته كيسا bu'aa ummataa akkamitti akka dalaguu qabu lafa keesse afran kana dubbisuu dhufte dhuunfa maatii hawaasa yookiin ummata guutuu afraffaan mootii biyya bulchuu jechuudha. Afran kana dubbisuu dhufte kanarraa wanni hafee fi wanni bahee tokko hin jiru wadas keessaa hanqate wanni keessaa harca'ee tokko hin jiru hundi of keessaa qabatti. Kanaaf dhaamsa gabaabduu tana naa guddifadhaa isiniin jedhaa waan dogongoree شيطانا في نفسية كيرا في أكسم هنكنا بيكم سكياتي وان تولشي بريتش مهندو تول ربيتي والفات دقلت وما شوفا كيسا بتامرك كيسا ربي سنها تكسو نما لكم نتجرو نما كيسا جرو
أسجل جرو أن بيكو إسن كيس ودي بمان جرات ربي سنها فيسو إسن كيس نمني بيلها يجرات ربي سنها قبسو إسن كيس نمني داري يجرات ربي سنها أفسو إسن كيس نمني لما جرون أركاب بدي يجرات ترتيب لوكيشني أفير ربي سيهاكاهو رادار أفير ربي سيهاكاهو إسن كيس نمني دنيان توليك أبامو في دبدي برهن دوجين غنغلاتو يجراتي بركن الكنكن هالكربين وان سيركا فجأت سوالتي قبو سيك أبي سيميل كيس ربي سيها تاسسو ماتي كيتين والأبي يجراتي سنجدو ربي هارارسو يجارتين تيسي هركا فينجلتي باتي وكين جارسي كيف فينجليسي هركا بهي ربين سيالتي هادي بسو يو إلمو سيركا تجلتي إلمو وجمتان سيدكوبا جراتي إلمو أتي أبدي رامور تيمتي كإسلاما في علمنا ما الدنيا رجلو أبدي رتي هو ربي سيها تاسسو يو هنك إني إيمانا قوما كان رسجراتي چارجسي تولچه قوما كيسي هاقوتو قاما كي إرى بكي هرأتي قاما كي إرى بكي لكبستي بكي لالا تاجرو يوجراتي أما ربي تسكبيك أبانا وهي تلجيك أبانا وفي ربي سرها كاو يو ياني متى كان سلحي رافو سلوغي ويتنمني رافو قده قوغتيج إيسو أتمو إبدي ستي بوباهو متان كن سي بوباهو سيو جراتي ربي سيها كبانيسو واني هاقا يادا واني هاقا يادا جرونا مانا مركابا ليسو برمسنا مانا مركابا ليسو انجرو جدا حتى وري ودبت وان جدا الدنيا كان الرمال تهم نقبا جدني والغافتني الدنيا كان الراكهم نقبو بشاني جدا بشاني ميتي جدا بودا مالي جنان بوبيتو بشان أسيتش فرسا بوبيتش على جدا بوبيتو بشان أسيتش فرسا جدا بوبيتش على جنان لكي بوبي اللي المنامات على جدا أكملت جنان يابتي قباب الرسا أبي بوبي قوما كيستنا كي أفوفي يابتي التنديمة المنامات على جدا بوبي اللي المنامات بوبي الرافع جدا ماجرا إيقارين غارة تجعل جنان لكي غارامتي سبيلة تجعل جدا مالك جنان غار اللي هاجباته سبيلة بوليسي بالتنسي بكا خاصة جدا هي مالتو مالج علنان هندا المنامات على جدا المنامه هو مالتو على جنان هربا جدا هربا تفودي المنامه قدا كان كا سبيل انغار بالتنسي بشان بحر اسيتش هفرسي بوبي يابتي واميك اتاوكنا هربا تلفانغا جدا هربا وان جالو جرا وان هربا بليسو جنان يادا جدا يادو وجنكمو وان هغا يادو وان هغا جنكمو ونما ميئو هنجرو دنيا تنرتي كان رسول ربي اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم يادو في جنك الراستي مقام فدج رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي تي مقام فني والفادة قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم